مسكال أم إتأمني خنات أصلا دين فلاد والله 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 ثم والله وبالله وتالله حمزة إنما أنا في تأكم مسكال خنات أوفى جيز مرتيب والله 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 أقسم بالله جافن دويل قبر إسلام آخر ستكنن نهين قبر كانن دام دس سغلي فيديو وارا بدل لفقان في تد هاسج أرانكت ماما كينيا أري واهون دنا مني قدا إسلام ما واهون دنا بريد نبيتا كومنتي نماتي في نماف جتة كنا مولش لا ظلمي نرت الراوت ماله أنا نما بر إسلام أمة ماله إسلام ما نما زلب ماما بيا لا كزيمت همزة كزيمت لكن همزة أبان فدوان فدت أمانو كفروا مرجع كابامون كاب والله مرجع كاب قرومو آية خنا نرافة ماما بيا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد لا سننجر كن صب أعني كن صبا إيه صب وما لو خجمت ومرة سن صب ربين كي جبروتني مينس أنا ميدم أنت مما مالين سميد ربين واحد أن على الظلمي جدا نرت راوت ظلمي جدا ربي ربما إساهمتي ظلمي جدا نرت راوت تو كفا إلمنا ما قدين نؤمن سنو نزل لمي تاكيد نيدا جسامتي إلمنا ما قدين نؤمن سن نميد أنا الظلمي هل ما فادات وفي إساتي فتنا بايد أن نمكره سادفا مخلوق إساتي نزلمه واسسدين كان ربنا كما لي دانغانا تدبر واسسدين كان كما لي دانغانا تدبر ani garuu kana matti akka hamzatti wanni siidhaamu maama bayaan waan ati arra aaraa illihii gootu kana ummanni kun si waraabbatee boru siidhawa kakadhaan siin jee wallahi yoonan ka aaraa ka godhu taate obboleessoo maabaraatiin na gubba jiraa wallahi summa wallahi if qabeetan si argisiisan siin jee ani dhageeffadhuan ilaa maqaa islaamaatiin islaamummaa tanarratti du'uudhaan hin filanne dhageeffadhu yaa obboleessoo dhageeffadhuan amantaa islaamummaa bacirras islaamummaa fi ummata maqaa islaamummaa amantaa himatu kanaa wajjiin jiraachuu mannaa jara kiristaanummaa kasilaa guyyaa tokko isaanii nama isaanii akkanatti qeessee akkanatti itti duulu nama tokko agarteen beektu maaliif amantaa isaanii akkana laal taajjabeetan illaa amantaa isaaniitittu amantaa dhugaatii amantaa haqaatii amma hadiisa nabii tokko man salima muslimuuna min wallaahi hadiisni sun hadiisa baaxila ta'uudhaartiitu arra ganna seenu onneeti keessa بقى حديثة والله يو حديثة نمني هدوران اتين حقاتو سن حديثة سن نتفع آياتين من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم جتون نما الرب إساتي في حركة إساتي نقبه شوف كان قرأوا إسان وبليس والله اللال كان حديثة كان قرأوا إسانهم أوكي إساني اتدلقوا آغرتيات إساني توجدوا غرتي حيا الله الله لبليسو لجيسه نانا لجيسه متي ولما قالت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أبان فدي وان فدي أمانو بس مرجع كبا وان فدي كفرو بس مرجع كبا
obboleessa kiyya qaali Biraan jira bar. dhaggeeffadhu. Riippoortii fiti yoo feetan godhaa guba. Ani amma wulii ganaa isintu riippoortii na godhaa bakka itti wal geenyu hin qabnu. Wallaahi ta'aakhira irraa xumuran macarrasaadhaati. Wallaahi summa wallaahi. Riippoortiidhaa miti. Ilaala. Riippoortiidhaa miti irraa aakhira macarrasaati. Lammaffaa warri rabbi arrabsite jettan ani rabbi komachuuf mirgan qaba. Waa sadii maaliif na zollumtee tokkoffaa duniyaa tanarratti nama na godhee na uumuu isaati. Tokko kana. Kan lammaffaadhaati duniyaa kanarratti nama godhee na uumuu isaati. Kan lammaffaadhaati nama okkore daangaa natti dabre akka malee daangaa natti dabre. Gaggara biraatiin ofuma isaatiin rabbiin dubbateeti rabbiin hamma takka gabricha isaa hin miidhuu jedha afaan isaatiin. Shoof dhaggeeffadhu. Hamma takka rabbiin gabricha isaa hin miidhu ja'aati asiin immoo fatanaa fi waa hedduudhaan na miidhee daangaa natti dabraa jira. Sadaffaa gabroota makluuqa ofii uume narratti bobbaase. Maal jedha hadiisul qudusii keessatti hadiisul qudusii yeroo jan waan ma'anan isaa rabbi biraa dubbatame labziin nabi Muhammad biraa dubbatame barakasi laal ani laal maal jedhe inni haramtu zulma jedhe rabbiin zulmii ofuma isarrattu haraam godheeti eeganaa isinirratti illee haraam godheetan jira wal hin miidhinaa wal hin zulluminaadhaa jedha dhageesse daangaa walitti hin dabrinaadhaa rabbiin jedhe hadiisa sasan keessa ofii gocha kana dubbatee gocha kana raawwatee hogga ana zullumu ana miidhu akkamiin siin jedhe achirratti wallaahi ta'irraa macarrasaadhaa garaarraa muradhe. Hamza kun kana sarraan keeti gama biraatiin riippoortiidhaa miti wallaahi waan feete gootanis wulii wanni ganaa walaa sooshaal miidiyaadhaa bakki itti wal geenyu sin qabnu abbaa kiyya qaali bakki itti wal geenyu sin qabnu wallaahi arrarraa kaasee anaamii sooshaal miidiyaa kanarratti yoon agartan taatan achi dhokadheetan amantaa sana achi qabadhee deemee taa'ee jiraadhan abbaa kiyya qaali fiixan inneeniti. Tole Maamud Bayaan wayin si gaafadha gaafii sadiin si gaafadha Habibi. Dhaggeessa. Indaga. Siifillee ni mugaani beeyta amma gaafiin takkaffaa ati rabbiin dhalatee du'e jechuun sirraa gabbuuteetuma jechaa jirta. Rabbiin dhalateeti du'ee jechuun jirta bare ani kiristaana ta'e jechuun. Ani waan dhalachuutii fi dhalachuu barka rabbii ati itti amantii rabbii anaa fi ati itti aman rabbiin ani itti amanee gabbaraa tureetiitu na zollomeen siin jedhe obboleesso. Maal taate isaa? Hayi dhaggeeffadhu anaan waa'ee du'ee fi kanuma du'ee san naa wayyinaan isuma san naa wayyinaan siin jamzaan marataa dhagaa wayyi. Kanumaatiin jettuun san dhaggeeffadhu isuma san tura naa wayyaan siin jee amma qoyaa abbaan fedhe faman shaa falyuumum waman shaa falyakfur inni jirti moo hin jiru. Lakki mirga qabda Maamud Bayaan mirga qabda. Garuu barani wanta akkasiin hin jenne bar. Kunola walaa yadlimu rabbuka ahada la walaa yadlimu rabbuka ahada kuno afaanuma rabbii hamma ofiin jedhu. Rabbiin hin miidhu nama tokkollee rabbiin kan kee nama tokkollee hin zollomu jaati ani fi nama na uume nama na godhee na uumuun sun na zollome. Lammaffaa ana fattanuun ana hadeedu yeroo hunda mommokkortii anarra gaggeessuun zulmiidhaan narratti raawwate. Sadaffaa gabroota makluuqa ofiin uumeen
fidee narratti raawwachiisuu saniin na zollomi waa sadeen kanaan rabbummaa isaadhaa shakkee irraa as deebi'een siin jedhu obboleessu. Nabi Muhammad gandarraa ariyaaniite gandarraa si ariyaan imaam abbaa. Waa'ee poolisiitii miti namni tokko fakkeenyaaf. Nabi Muhammad gandarraa ariyaaniite gandarraa si ariyaanii. Nabi Muhammad dhagaan cafaqanii ati dhagaan si cafaqanii. Alayhi salaatu wassalaam. Nabi Muhammad dhagaa ati Bilaal irra miidhamte Muhammad bayan Bilaal irra miidhamte. Hamzaa nani dhageessa. Nani dhageessa. Nani dhageessa. Anaatiin barbaanni siin jedha obboleessa kiyya maal taate isa wayi. Abshir inshallah. Maal taate? Abshir. Okay. Hayyee jara si jala jiruu fi jara na jala jiruuf illee wayiin dhaama. Obboleeyya warri na dhagayaa jirtan. Rabbi Quraana keessatti kana jedha. Walaa tasubbu alladhiina yad'uuna min duunillaahi. Akkana. Arrabumahu Rabbiin haram godhee jira namarratti. Nama Islaamaa arrabsuu dhiisaa nama Islaaman tahiniiwun arrabsinaa jedha. Yaa boo mee Rabbi sodaadhaa. Aboo Rabbuma keessan ka isin uume sodaadhaa naman arrabsinaa. Aboo ta'a bani Aadam nagee isinirraa haa harkatu jara Amma nagaan naa tura Hamza nagaan naa turaadha. Akkas